Ashamaa harka foonee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastuu tuuttatan hundi keessanuu kan biyya keessas kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenyi jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu jechaa akkasumas nagaa jirtu ani nagaa kooti galata rabbii warroota amantii biraatiif ashamaa harka foonee isinii jechuun jaaladha warroota amantii ortodoksiitiin bakatteessiin ga'ee biyya Goorgisiitiin isinii jechuun jaaladha hunduma keenyayyuu Goorgisiin bakka jirutti yaa'u kan mo'atissu sinin jedha nagaa jirtu ani nagaa kooti galata waaqayyoon akkasumas mastuu maal qabattee nuuf dhiyaatti nuuf dhufte har'a jechuun keessan nafu akkasumas mastuun wanti isheen qabatte isiniif dhufte viidiyoo wayii kaleessa dhaggeeffadheen ture viidiyoo san kaleessa dhaggeeffadhe jechuudha waan hin beekne keessa kooti wanta wayii naka kaase maaliif maalidha inni yoo jettani viidiyoo suni fakkeenyaaf waa'ee maatii sol qabatee waa'ee jaalalaa sol qabatee waa'uma jireenya sa'aatii kanaatiin ol qabate fakkeenyaaf waa'ee maatiitiin ol qabatee yoo jenne fakkeenyaaf akkuma viidiyoo sana irratti dhaga'e maatiin keenya kan ofii isaaniitti jedhan malee kan nu jenne hin ta'u fakkeenyaaf immoo kan nu jenne malee kan maatiin keenya jedhe nuuf hin ta'u sababa kanatti yeroo baay'ee irra caalaa ijoollee shamarranii waan hin taane irra buuna dhugaa waaqayyo jechuudha maaliif maatiin keenya beektu maatiin ofii nama loluun baay'ee bareeda garuu gizeen nu lolasanii wanni nu jibbanii nu lolan nutti fakkaata wanni fakkeenyaaf isaan nu jaalatanii akka waan bakka hin beekoni eenyu olitti nu jibbanii wanta nu jaalanne san nu jaalachuu didanii bakka wanta nu karoorfanne san karoora keenya san nu bira goraniitoo nu gargaaruu didan jennee sa'aatii maatii keenyatti itti gaddinee aarree itti bakka itti biscetti kennu jira laa maatiin ofii yookiin akka ilmi ofii yookiin akka intalli ofii gaddituun barbaadan maal barbaadu maatiin ofii akka intalli isaanii yookiin ilmi isaanii sun gammachuudhaan jireenya gaarii jireenya hedduu ta'e wayii jiraatan barbaadanii nu lolu malee hammeenyaaf nuuf hin lolan fakkeenyaaf bakkee hiriyaa dhiiraa siniin jedhe kanarratti fakkeenyaaf mucaa tokko ni jaalatti shamarreen tuni maatiin ishii kun garuu hin jaalanne garuu ishiin maal gooti dirqamaan nama kan wajjin jira garuu jaalalli hunda keenya yoo waan godhu ni beekna jaalala jechuun waan hin taane irra sa'aatii nama buusudha waan hin taane sa'aatii sirraan ga'uudha sababa sanarraan kan ka'e maatiin keenya nuuf hin jaalanne waan kana nu garuu bakka dirqamuma jenneetuma bakka maaliif kan warri keenyaan jedhe sun naaf hin ta'u jennee sa'aatiitti deemnee karaa irratti hafnutu jira yookiin narras ga'ee jira ta'a yookiin sinirras ga'ee jira ta'a yookiin boruuyyuu nurra ga'a ta'a sababa saniifuu wantoota akkanaatirraa hin beekne garuu akkatti of qoxxoban hin jiru anis inni sobu jaalala irraa namni of qoxxobas jedhee jaalala irraa namni of deebisalleedha jedhee ani garuu hin karoorsu garuu irraa akkamitti yookiin ani fakkeenyaaf viidiyoo kana hojjechaa jiru ani yookiin narra ga'ee sinirraa barumsa fudhachuudhaaf yookiin narra ga'ee akka isin barumsa kennuufan dubbachaa jira malee hammeenya biraatiif fi muti yookiin immoo narra hin geenye nama wayii nama irra ga'ee wayii jira isa sanirraa barumsa fudhachuufan malee wanta biraa miidhaa biraatiif fi muti kana naasa yookiin jaalalli gundoo qaba jaalalli miidhaa qaba jechuu kootii muti jechuudha dhiifamolee maaliif yeroo baay'ee wantoonni akkanaa nurra ga'aa jira sababa saniifuu wantoota akkanaa maal goonee irraa of deebisuu qabna maal goonee kan maatiin keenya nuun jedhasan dhageenye fi waan maatiin keenya nuun jedhasaniin deemnaa laata ajaja maatii keenyatiin bullaa laata dhugaa waaqayyo jechuudha of jajaa fi botiif yeroo baay'ee jechuudha rafeellee ooleellee buleellee bakka keessa kootitti yaada wayiidhaan qaba maaliif namni kamiyyuu waa warri ofii jedheen osoo dhaga'e iddoo guddaa ga'amuti namni kamiyyuu waa warri ofii loleen gorsa warri ofii namaaf kenne hoo jedhanii osoo dhaga'e namni kun kan anas ta'e nama biraas ta'e iddoo inni ga'amuti sa'aatiin jedhee keessa koo keessatti yaadu jira warra keessanii miti hiriyoonni keessa yeroo sin gorsan
sa'aatii irraa deebi'uu dinne kanuma mataan keenya nuun jedhe san qabannee deemuu jira. Garuu osoo wantoota akkanaatirraa illee deebinee wantoota akkanaatirraa illee of qoxxoofne garuu jaalalarraa of deebisaa saniin jechuu kooti miti. Maaliif anis jaaladhee beekaa isinis jaalattanii beektu jaalalarraa eenyullee hin deebi'u. Waan soba hin qabne eenyullee hin deebi'u. Garuu haala ittiin irraa of qoxxoofu haala ittiin irraa karoora keenya duraanii fakkeenyaaf namni tokko waa karoorfatu malee biyya isaa fejjaan ba'u. Waan biyyaa baane saniin osoo yaadanne waan biyyaa baane saniif osoo karoorfanne xiiqofnee hojjenne namni hojjete ni milkaa'a. Oromummaa jedha yoo mormaafu aannan na horiidha malee hojiin na horii hin qabu sanii maaliif nu biyya ambaa keessa teenye gubachuun keenya nu biyya ambaa keessa teenye wantoota meeqa arguun keenya jaalanneetiin giddiin nu qabeeti. Fakkeenyaaf ለምሳሌ ijoollee shamarran biyya arabaa keessa jiru mee ayyaanni waggaa ni dhufa guyyaa ayyaana waggaa fakkeenyaaf amma ayyaanni bara haarawaa dhufaa jira osoo biyya kee keessa jiraatte barri haarofti dhufaa jira jettee salbaajillee bitadhu qiraarillee naqadhu qixxaa'illee sibiilallee tolfadhu ayyaanni waggaa dhufaa jira jettee gammaddee jiraatte. Garuu biyya ambaa keessatti coomallee nyaadhu warqiillee uffadhu wanta barbaadellee godhi. Ayyaanni biyya Oromoo ayyaana nutti fakkaata. Sababa saniifuu kanas yaadannee xiiqofnee hojjennee bakka itti namni wayii dogongora qabutti yee jennee itti kolfuu muti yookiin koomentii hin taane barreessinee nama sanittuu itti cimsuu muti yaada wayii yaada bakka boru karaarraa isa deebisu wayii yaada boru hojjetee isa jijjiiru wayii dubbannee odoo nama kana jijjiirree osoo nama tana jijjiirre dhiiras ta'ee shamaras ta'e namni namuma maaliif akkuma nan jee sagalitti dhaladhee ilmi dhiirallee jee sagalitti dhalate. Sababa saniifuu wantoota akkanaatiin osoo ol gorsinee karaa badaa dura irra jirrurraa karaa gaariitti ol deebisnee wanta duraan balleessin handura darbee jira. Maaliif ganna darbee mana hin ijaaranii ganna dhufuuf mana ijaaruu malee kan darbe san dhiisnee kan dhufa footiif kan boruutiif bara 2015 kana gammachuudhaanis ta'u gaddaanis ta'u dabarsinee jirra. Galata waaqayyoo jennee immoo bara 2016 dhufu immoo gammachuudhaan waaqayyo keenya kadhannee waaqayyo keenyatti yaa rabbi jennee rabbi keenya kadhannee bara 2016 seenna. Guyyaa seenne san immoo wantoota yaada hin taane sammuu keenya keessa jiran san balleessinee yaadota gaarii yaada gammachuu qabu yaada hojjetu bakka kana saniin jechuu hin danda'u ittiin hojjettee jijjiiramtu wayii itti karoorfattee yoo bara 2016 seente akkuma barri haarawaa ta'e yaadni keettis haarawaa ta'a. Yaada bara 2015 si gaddisiisaa ba'e si aarsaa ba'e si boosisaa ba'e wantoota hin taane sammuu keenya keessa gochaa ba'e asumatti dhiisnee baruma 2015 kana keessatti dhiisnee bara haarawaa dhufu kan gammachuudhaan osoo dabarsinee bara haarawaa dhufu kan gorsa warra keenyaa qabannee jechoota warri keenya nuun jedhe san qabannee osoo itti fufne gammachuudhaan ni dabarra natti fakkaata akka kootitti. Garuu akka nama biraatti hin beeku akka kootitti tanaasaa jira malee akka ebeluutitti ragannaa morma nama cabsitee jedha Oromoon akka ebeluutitti tanaasaati muti akka kootitti tanaasaa jedhee malee jechuudha. Akka kootitti karoorri koo yaada bara kanaa gadda bara kanaa bara 2015 kana gadda keessa yoo jiraadhee bara 2016 gammachuudhaan dabarsuu namoota rakkatan gargaaree namoota bakka yaada hin taane keessa jiran gorsa gaarii kenne beeketee muti baran ani nama beektuu ta'ee muti ani wallaaltuun tuni nama rakkataa wayiitii beekaa ta'ee nama beela'aa wayiitii nyaachistuu ta'ee nama dhiibotaa wayiitii obaastuu bishaanii ta'ee bara 2016 gammachuudhaan dabarsuun barbaada. Kana gochuudhaaf immoo waaqayyo guyyaa saniinis nu haa ga'u waaqayyo fayyaa keenyas nuuf haa kennu waaqayyo immoo kayyaannis galmaan nu haa ga'u waaqayyo guyyaa saniinis nu haa ga'u. Bara 2016 seenuuf fiyaansi bulmaata guyyaa 7 bichaan nuufa guyyaa 7 kana keessatti waan taanu hin beeknu namni guyyaa 7 dhiisii guyyaa takkaayyuu akkatti bulee akkatti oolu kabeeku waaqayyo tokkicha waaqayyo guyyaa saniin nu ga'e sa'aatii saniin nu ga'e nama
torban har'aa yookiin torban lamaan irraa bara haarawaa seennee jirra. Shanan qaamii seennee jirra. Ayyaanni guyyaa akkanaatiif jennee oliin gammachuudhaan dabarsinus Waaqayyoon waa taasisu kana karoorfachuudhaaf immoo duraan dursinee harka keenya laphee keenya irra godhannee lapheen keenya waan nuun jedhu sammuu keenya gaafannee sammuu keenya waan nuun jedhu duraan dursinee of xanaxxannee of laallee bara 2016 yoo seenne hundumti keenya gammachuudhaan dabarsina. Namoonni takka namni gaddaan dabarsuu hin jiru. Hin jedha akka yaada kootiitti kan akka mastuutitti malee akka nama biraa taasa'an jiru jechuudha. Sababa saniifuu Waaqayyo guyyaa saniinis nu haa ga'u, fayyaa keenyas nuuf haa kennu, hundumaan keenya fiifiyyuu immoo nama guyyaa saniitis nu haa jechisiisu, maatii keenyas maatii nagaa, maatii gammachuu godhee nama baranaa fakkeenyaaf hundi keenya 15 biyya ambaatti dabarsinaa, 16 biyya ambaatti dabarsaa jirra. Nama immoo bara dhuftu ayyaana bara haarawaa biyya keenyatti dabarsina. Ayyaana bara haarawaa maatii keenya wajjin fakkeenyaaf namni itti daarii qabu abbaa manaa keenya daa'ima keenya wajjin namni maatii keenyatti galuu barbaadu maatii keenya wajjin nama dabarsinus Waaqayyoon waa taasisu. Maaliif kan achiin nama ga'us Waaqayyo harka namaatii miti harka Rabbii jira. Rabbi immoo akkanumatti nama boruun waa jechisiisu. Waaqayyo nama har'aatii miti nama boruun waa jechisiisu. Fayyaa keenya nuuf haa kennu, biyya keenya biyya nagaa nuuf haa godhu. Bara haarawaa dhufaa jiru kanallee bara gammachuu, bara Itoophiyaan teenyatti bilisoomtee gadda keessaa baatee gammachuudhaan biyyi keenyatti bilisoomtu nu haa taasisu. Nama guyyaa saniitis akka taanu abdii qabna. Maaliif abdiin nama homaa bu'aa hin qabu. Abdiin kan Waaqayyootitu caala sila ta'eef Waaqayyo nama boruu nu haa jechisiisu. Waaqayyo nama har'aatii miti nama boruu nu haa jechisiisu saniin jechuu jaaladha. Akkasumas maaliif nama kamiyyuu taanaan fayyaa yoo qabaate bakka fe'es oolee bakka fe'es ni bula. Fayyaa yoo hin qabaanne garuu wanti inni godhu tokko odoo miliyoona qabaate miliyoonni homaa bu'aa kan hin qabu. Waaqayyo fayyaa keenya nuuf haa kennu. Qabeenyi bu'aa hin qabu, qabeenyi fixeensa ganamaati. Yaa Waaqayyo fayyaa keenya nuuf kenni jennee Waaqayyo keenya hundumti keenya yaa kadhannu. Maatii keenyas yaa Waaqayyo nu tiksi jennee maatii keenyas Waaqayyo yaa kadhannu. Kan baranaan nu ga'e egereenis nu haa ga'u jennee Rabbi keenya immoo yaa kadhannu. Namoonni kamii amantii kamiiyyuu hin taane Rabbi keenya yoo kadhanne Rabbi nuuf dhagaa. Kan nama homaa miti kan Waaqayyootitu caalaa. Waaqayyo nama boruu nu haa jechisiisu. Fayyaa nagaa keenya nuuf haa kennu. Maatii keenya nuuf haa tissu. Kan ijoollee qabnus ijoollee keenya Waaqayyo nuuf haa tissu. Kan immoo osoo daa'ima hin godhatin biyya isaa keessaa dhufes immoo Waaqayyo nama galee ilmoo argee gammadee wanta baay'ee irra ga'u Waaqayyo nama saniifis isaan haa godhu. Hundumti keenya nagaa fayyaa nuuf haa kennu. Kan Dubaayis jiraatte, Beeruutis jiraatte, Omaanis jiraatte, Kuweetis jiraatte, Suudis jiraatte namni namu hundumti keenya biyya ambaa keessa jira. Hundumti keenya sigdatii keessa jira. Hundumti keenya jireenya hambaa keessa jirra malee jireenya biyya keenya keessaa hin jiru. Sababa saniifuu yaa Waaqayyo nama boruu nu jechisiisi. Yaa Waaqayyo fayyaa nagaa keenya nuuf kenni jennee galgala yoo rafnu yaa Waaqayyo nagaanan oolee nagaan nuuf jennee Waaqayyo keenya yaa kadhannu. Maaliif uumaa warra keenya hin irraanfatinaa. Warri keenya yaa Waaqayyo nagaanan oolee nagaan na bulchi jedhanii Waaqayyo isaanii kadhatanii buluu galgala. Ganama yookaan nagumaan bulanii ka'u. Akkasumas akkuma warra keenyaa kan godhanne yaa Waaqayyo nagaanan bulee nagaanan oolee nagaan na bulchi jennee galgala yoo rafnu Waaqayyo keenya yaa kadhannu. Ganama sookaan immoo yaa Rabbi nagaanan bulee dukkana sodaachisaa san keessaa na baastee wanta ifa na agarsiiste yaa Waaqayyo galanni si haa ga'u jennee harka keenya dhiqannee fuula keenya dhiqannee Waaqayyo keenya yaa kadhannu. Amantii kamiinummaa hin taane ani musliima ani kiristaana jenne amantiidhaan ol qooduu miti. Waaqayyo tokkicha kan uume kan ardii uume kan samii uume itti
onni keenya qulqulluudhaan yaa kadhannu sinin jechuu jaaladha obboleewwan koo. Akkasumas haasaa isinitti baay'isee jira. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti baay'ee isin jaaladha, baay'ee isin kabaja. Kan biyya keessa jirtanis kan biyya ambaa keessa jirtanis hundumti keessanii hordoftoonni fi kabajamtoonni maatii Mastuu Tooftaa hundi keessanuu bakkaa fi haala isin irra jirtanitti nagaa fayyaanaaf ta'aa. Waaqayyo isinitti haa ta'u, Waaqayyo isin haa tiksu sinin jechuu jaaladha. Turtiin turtii gaarii isiniif haa ta'u sinin jedha.